Hordoftoota urjitoota bee akkam jirtani nagaa keessanii ani nagaadha galata rabbii. Egaa ka aappii akka magganaanya yookaan warroonni poolisaa qabatanii fakkeenyaaf bakkuma barbaadan yeroo deemanii irratti kontaaktii godhannoo kan irratti hidhataniitiin itti wal qunnamuu danda'an wajjin ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf aappicha kana bilbila tokko lama shanii sana ol ta'uu danda'a jechuudha. Bilbila saniin irratti buufannee akkamitti akka fakkeenyaaf koodii qaba jechuudha. Koodii sanaan bilbila nama irratti waliin dubbachuu barbaadnu yookaan irratti hidhachuu barbaadnu sana koodii sanaan irratti hidhannee akkuma jarri yeroo poolisoonni fayyadamanii sanitti akkamitti akka ittiin fayyadamuu dandeenyu aappii baay'ee namatti tokko hojiin ilaala jechuudha. Aappicha kanallee kan mootiyyuu Play Store keessa jechuudha. Aappiin isa fakkaatan hedduu isaanii jiran garuu aappiin kun kan baay'ee namatti toludha jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf koodii sana irratti galchinee wajjin ilaalle namoonni nuti koodii sana fakkeenyaaf koodii irratti galfadhe sana hundumarrattuu yoo fakkeenyaaf namoonni sadeen sun iyyuu koodii sana irratti hidhatanii jedhanii namoota sadeen sana wajjin iyyuu akkuma reediyoo xaabiyaa sanatti jechuudha ittiin wal dubbisuu ittiin wal dhaga'uu hin dandeenye jechuudha. Innaa aappii baay'ee namatti toludha. Kanaafuu aappicha sana wajjin ilaalla jechuudha. Garasumas isin fudhadhaa turtii gaarii isin jecha warroonni mootiyyuu yuutuuba kiyyaaf haaraa taatanii urjii tootubee jedhama. Sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan nu jajjabeessa isiniin jenna. Garuma aappicha isin dabarsa turtii gaarii na hordofaa isiniin jedha. Akkuma reef jechuu yaaletti jechuudha. Akkamitti reediyoo xaabiyaa akka takkaatti fayyadamuu dandeenyu aappii keenya jechuudha. Fakkeenyaaf kan poolisoonni itti fayyadaman san nuti immoo akkamitti akka bilbila keenya irratti buufachuudhaan namoota wajjin akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Isa kanallee kan argattanii Play Store keessa seentan jechuudha. Play Store seentanii al tokko Play Store tuqaastanii erga Play Store tuqaastanii boodatti immoo iddoo Play Store kan irratti maal jettanii barreessitanii isa kana barreessan jechuudha. Akkuma argitanii isa barreessanii boodatti immoo kan isiniif dhufu hedduun isaanii jiran jechuudha. Hedduu kana keessa nuti kan barbaannu isa kanadha jechuudha. Hedduu kana keessa kan barbaannu isa kana barbaanna jechuudha. Isa kana maal gootanii al tokkoon dhooftan jechuudha. Isa irratti isiniif marse kana jechuudha. Al tokko erga tuqaastanii boodatti immoo an duraan waan ol baafadhee jiruuf amma maal naan jedhee jira jechuudha. Anaan open naan jedhee jira jechuudha. Isin immoo install jedha iddoo kanarratti install jedha waan ta'eef install jettaniin jechuudha. Aappii kun aappii baay'ee namatti tolu jechuudha. Namoonni hedduutu ol baafate jechuudha yookaan immoo download godhate jechuudha. Yeroo ilaaltanii jettanii namoota miliyoona 10 oltu download godhatee jira jechuudha. Isa aappii baay'ee namatti toludha jechuudha. Namoota baay'eetti fayyadamu jechuudha. Innaa kanaafuu erga ol baaftanii boodatti open erga isiniin jedhe open kan jettu kana al takkan dhooftanii erga bifa kanaan open isiniin jedhee dhooftanii booda immoo isinii fida. Step n isinii fidu san hundumayyuu immoo bifa gaariidhaan kan dabarsan jechuudha. Akkuma argitanii bifa kanaadhaan kan deemu garan as harkiftan jechuudha. Tuqaa jalaa sanniin sadeen in xumurtanii fi harkiftanii kanneen sadeen hin xumurtan jechuudha. Ergas booda immoo sign up first jettaniin jechuudha. Isa boora jiru kana maal goona al tokko isa kana isa jala jiru kana jechuudha. Hin dhooftan jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana maal gootanii al tokkoon tuqaastanii erga dhooftanii booda ammallee accept isiniin jedha. Isa boora kana jechuudha. Kan macarrasha irra jiru kana maal gootanii isa jalan irra jiru kana jechuudha. Yoo argitan isatti isiniif marse kana al tokkoon dhooftan jechuudha. Erga dhooftanii booda asitti eeji keessan isin gaafata 13 ol ta'uu qabdan jedha. Ani kan barbaadetti goote fakkeenyaaf 28 jedhaani. Ergas booda mootiyyuu continue kan jedhu kana dhooftanii continue jettani continue with phone number jedha. Other ways to sign in jedha. Isin yeroo barbaadan asirratti
bilbila keessaniin join godhuu hin dandeessanii yookaan immoo other ways to sign in jechuu hin dandeessan jechuudha. Anaan fakkeenya bilbila kiyya waan hin barbaanneef other ways to sign in jedhaan jechuudha. Yoo barbaadan bilbila keessaniin continue with phone number jettan dhuftanii yookaan immoo tuyyuu other ways to sign in kan jedhu dhufta jechuudha. Ani other ways to sign in kan jedhuun dha jechuudha. Isa biraatiin sign in seenuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma as keessatti ani TikTok dhaan seenuu barbaadan dha, Facebook kan seenuu barbaadan dha, akkaawuntii Google-tiin yoon seenuu barbaadan dha jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma akkaawuntii Facebook-tiin seenuun barbaada jedhu kan Facebook-an dha jechuudha. Akkaawuntii Facebook maal godha al tokko nan dha jechuudha. Erga dha'ee booda immoo isa sanaan naaf bana jechuudha. Isin kan barbaadan bilbila keessaniin seenuu dandeessan akkuma inni reefu isiniin jedhutti. Okay, akkuma argitanitti isa kana naaf jechuudha. Inni kuni kan kooti waan ta'eef continue with Facebook jedhee yeroon dha'ee Facebook page Facebook kootiin naaf jechuudha. Kuna amma kanaafu continue as it jedha. Eeyyeen kiyya waan ta'eef isa continue as it jedhu kana dha jechuudha. Okay. Argitanii jirtanii bilbila keessanii illee bifuma sanaadhaan yoo barbaadan Google-dhaan illee seenuu dandeessan jechuudha. Yookaan okay, asirratti amma nickname jedha. Maqaa keessanitti barreessan jechuudha. Fakkeenyaaf ani Hooma Argeen jedha jechuudha. Hooma Argeen jedhee itti barreessa. Fakkeenyaaf Itiyoo jedhee itti barreessa. Bakka achiin booda maaliin jedhaani continue isa jedhu kanan tuqaa jechuudha. Maqaa si waan barbaadan maqaa keessan guutuu qajeelaa barreessuu dandeessanii akka barbaadan barreessuu dandeessanii wanta barbaadan kaa'uu dandeessan jechuudha. Namoota biraa yoo bira dhaqe maqicha kanaan dhaqa waan ta'eef jechuudha. Ani amma continue jedhaani. Okay, ergasii mootiyyuu asii kalarii barbaadde jedha. Kalarii duuba isaa taa'uu barbaadu. Ati barbaaddu kalarii kanneen filattaa background isaa kan taa'u. Fakkeenyaaf yeroo soft maal kan jedhu kan inni irra darba jechuudha. Skip kan jedhamu mataa dubbaa kanatti skip jedheen bira darba kana. Okay, erga bifa kanaan bira darbee akkanatti naaf fidee jira xumuree jira jechuudha. Erga kana ta'e mootiyyuu amma maalan godhaa mataa isaa kanarraan dha jechuudha. Akkuma argitanii lakkoofsa as gubbaa jiru sana irraan haqaa argitan taanaan fakkeenyaaf banama meeqatti barreessaa 12 woon jedhee barreesse nama biraatiif illee lakkoofsa namichi bilbila biraarratti illee kan buufatu suni lakkoofsa kanatti barreessuu qaba jechuudha. Fakkeenya bilbila nama biraa sunillee aappii kana bifa kana erga buufatee booda yeroo dhufee bakka lakkoofsa kana gadi tuqee jedhu lakkoofsa kanatti barreeffachuu qaba jechuudha. Yoo isiniin jedhu 12 osoo hin taane lakkoofsa barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf nama kana irraa haqee jechuudha. Kinoo kanaan haxxanii eksi sanaan of duuba deebitan jechuudha. Ammallee 13 yoon jedhe inni akkasuma barraa jechuudha. Garuu namichi sunillee kan bilbila kan fayyadamu sunillee lakkoofsa kanaan barreessedhe kan irratti barreeffate jechuudha. Erga irratti barreeffatee booda barbaadu 13 jedhee barbaadu 1 jedhee 00 jedhee garuu lakkoofsa dijiitii 4 barbaada waan ta'eef isa kanneen erga barreessitanii boodatti immoo ishee kana gadhooftanii jechuudha. Ishee kana maal gootanii al tokko hin dhooftan jechuudha. Lakkoofsa kan ergiti barreessitanii booda jechuudha. Isin kanas erga barreeffattanii namni sunillee kan irratti barreeffatee inni sunillee maaldha jechuudha. Lakkoofsa erga barreeffatee ka'ee booda isuma isinii marse tana al takkatti innillee maal godha gadi dhahaa jechuudha. Yeroo gadi dhaheetiin jedhu eeyyama nu gaafatti kan jalqaba kana while using the app kan jedhu kanarratti maal goona eeyyama laannaaf jechuudha.